jaartii jaarsa ofii jaalalaan ajjeeftem soddaatii jaarsa hintala ishii ajjeeftem seenaa bareedaa. guyyaa tokko intalli takka bultii ishii irraa abdii muratte abbaa warra ishii ajjeesuu feetem halkan osoo yaadaa bultem barii isaa akkamitti akka nam tokko osoo ishii irratti hin beekin abbaa warra ishii ajjeesuu dandeessu fala barbaaduudhaaf gara harmee ishiitti imaltem harmee ishii bira dhuftee marii eegaltem haati ishii osoo nam tokko sirratti hin beekin karaa ittiin ajjeesuu dandeettu siifan himaa garuu atis intala tiyya dursa waan gochuu qabdu tujira jetteen haati hintala ishiitiin. Ergaa haati hintala ishiitiin akkana jetteen qabxiiwwan ansitti himu kana yoo ati kan dalaydu taate abbaa warraa keetii ajjeesuu dandeessa intala koo jetteeni. Qabxiin tokkoffaan jalqaba abbaa manaa kee waliin araaramuu qabda. Sababbiin isaas osoo dubbiin isin gidduu hin jiraatin yoo du'e namni situ ajjeese jedhee si hin shakku jetteeni. Qabxiin lammaffaan qulqulleessi abbaa manaa keetiif miidhagduu bareedduu taate argamuu qabda jetteeni. Qabxiin sadaffaan kunuunsa gaarii godhii fi kabaja kennii fi waan ati isatti yaadde akkasitti hin shakkineef jetteeni. Qabxiin arfaffaan obsituu tahii jaalala kennii fi inaaffaa fi waanyoo kee hir'isii waan inni dubbatu gurra kennii dhageeffadhu jetteeni. Qabxiiwwan ergaa hintala koo qabxiiwwan arfan ansiin jedhe kana dalaguu ni dandeessaa jettee haati intala isheetiin. Intalli rakkoo hin qabu harmee kiyya akkaatuma itti ajjeesuu danda'u qofa haa ta'u malee jetteeni. Yoo akkas tahe malee hayyee yaa intala koo yoo akkas tahe akka gochuu dandeettu siifan himaa sirritti na dhageeffadhu jetteeni. Intalli haalaan caqasuu eegalte. Erga qabxiiwwan arfan ansiin jedhe kana hojjattee booda summii kanan siif kennaa summii ansiif kennu kana nyaata isaa keessa guyyaa guyyaan diqqeessii kaa'ii suuta suutaan dadhabsiisaa ajjeesaa jettee haati summii kana intala isheef kennite. Intallis gammachuudhaan summii kana fudhattee gara mana isheetti qajeelte. Akkuma haati gorshite qabxiiwwan arfan sana dalaguu summicha nyaatatti makuun abbaa manaa isiif kennuu eegalte. Waan harmeen isii isiin jette hundayyuu dalaguu itti fufte. Abbaa warraa isii kanaaf qulqulleessuu akkasumas jaalachuu fi hinaaffaa ofirraa lash godhuu fi akkasumas qabxii haati isii isitti himte kana hundaayyuu fayyadamaa osoo turtu akkasumatti osoo fayyadamtu summichis hin ajjeefne akkasumatti osoo jiraatanii ji'a tokko geette. Garuu dubbiin akka awwala isiin manaa baateef osoo hin taane faallaa itti galuudhaan ammas fala barbaaduuf gara harmee isiitti imaluuf dirqamaa jirti. Baatii tokko booda boo'aa gara haadha isheetti dhufte. Harmee amma abbaa manaa kiyyaa ajjeesuu fedhu baay'ee jijjiiramee jira. Anilleen jaalalan isaaf qabu guyyaraa gara guyyaatti dabalamaa dhufe maaloo harmee kiyya summiin sun akka inni abbaa manaa kiyya na duraa hin ajjeefne maal gochuu qaba jetteeni. Isa malee jiraachuu hin danda'u jettee intalli kun boohicha itti fufte. Haatis abshiraa intala kiyya hin boohini kan ansiif kenne summii miti sukkaara tumameedha. Garuu summiin ansiif kenne qabxiiwwan arfan ansiif kenne sanaadha. Isatu suuta suutaan abbaa manaa kee ajjeese agartee mii jaalalaa fi kunuunsa yeroo ati kennituuf akkamitti akka inni nama gaarii tahee. Kanaaf intala koo kanarraa baradhuuti haadha manaa gaarii tahii fi jette haati intala isheef dhaamte. Ergaa obboleeyyan kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya seenaan kun seenaa akkaan bareeduudha waan ta'eef sheer walii gochuudhaan wal gargaaruu ni dandeessu. Ergaa obboleettii tiyya dhiirri hanga fedhe garaa jabeessa yoo tahe sitti fakkaatellee onneen isaa laafaadha jaalalaan mo'achuu ni dandeessa. Haadha manaa gaarii tahii fi biddaa fi gubaa gidduu keessan jiru jaalalaan gara nagaa fi gammachuutti jijjiiruu ni dandeessa. Nama jaalalaan waa hunda mo'atu Rabbi nu haa taasisuun dhaamicha kenna.